Paartiin badhaadhinaa yaa'ii jalqabaatiin kallattiiwwan gurguddoo kaa'e keessaa inni ijoon damee dinagdee yommuu ta'u, kallattii kaamee hojiirra oolchuudhaa fi carraaqqii taasifameen bu'aan olaanaan galmaa'u hooggantoonni paartii badhaadhinaa naannolee Affaarii fi Amaaraa himanii jiru. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara dinagdee baadiyyaa fi hoogganaa biiroo qonnaa naannoo Amaaraa Dr. Daras Sahaluu hooggansa paartichaa jalatti riifoormii dinagdee godhameen dinagdee damdaneessa ijaaruun badhaadhina biyyattii dhugoomsuudhaa fi hojiilee hojjetamaniin bu'aaleen jajjaboon argamu dubbatanii jiru. ባለፉት ዓመታት በፓርቲያችን ብልጽግና የሰራቸው የኢትዮጵያን ወጎተን ደርበንት ሆጂን ፓርቲን ኬኛ ሆጀት ሆጂ በዳድና ዋራ ኢትዮጵያ መርከኔሰኒዳ ሆጂሌ ሮጋ ዲነግዴቲን ፓርቲች ሆጀተ ከሰት ሪፎርሚ ዲነግዴ ደምደኔ ሰገጌሱን ብየ በዳት ኢጃሩፍ ጨራቂን ኡላናን ታሲፈሜራ ከሱማ ያኢ ጀልቀባ እርገገጌስኔ ቦድ ፎየኢንሳ ዲነግዴ ጨቢንሳ ዱራን ቱሬ ሱቁ ደንደው ገጌስኔራ ፎየኢንሳ ከናን ኡቱባሌ ዲነግዴ ሸነን ረቱ ፎየኢንሳ ታሲፈሜን bu'aan abdachiisaan dhufuu danda'eera. Hojii mootummaa paartii badhaadhinaatiin hoogganamuun hojjetameen Itoophiyaan ida duraan keessa turtee fi cabiinsa dinagdee ture dandamachuudhaan dinagdee cimaa ijaaraa jirtuun gara ol ka'iinsa badhaadhinaatti cehaa jiraachuu dhaabbileen idil addunyaa hedduun ragaa bahaa akka jiran Dr. Daras Sahaluu himanii jiru. ኢትዮጵያ ካለባት የዴፕት ተላቃ አሁን የተሻለ Itoophiyaan idaa duraan keessa turte keessaa bahuun imala milkaa'ina dinagdee olaanaa ta'e keessa biyya jirtu nu qofaa osoo hin taane dhaabbileen idila addunyaa hedduun ragaa bahaa jiru. Keessumaa inisheetiiviiwwan damee qonna, albuuda, indaastirii, maanufaaktcharingii, ICT fi damee tuurizimiitiin fooyya'insi dinagdee bal'aan taasifamuun bu'aalee boonsaan galmaa'aa jiru. Keessumattuu jedhan Dr. Daras yeroo ammaatti dinagdeen biyyattii haala qabatamaa jiruun hojii oomisha qamadii maaddii guutuu dinagdee misooma magariisaa jijjiirama qilleensaaf hin jilbiifanne ijaaruudhaa fi dameewwan dinagdee birootiin hojiilee hojjetameen bu'aa olaanaa fi abdachiisaa ta'e fidaa jiraachuu ibsanii jiru. Hoogganaan waajjira pirezidaantii naannoo Affaar obbo Golbasillee gama isaaniitiin naannichi kanaan dura gammoojjii oomisha kennuu hin dandeenye jedhamuudhaan kan yaadamaatee ture carraaqqii hooggansa paartii badhaadhinaatiin damee dinagdeetiin bu'aan raajii ta'e galmaa'uu ibsanii jiru. ከኛ ክልል ሁኔታ አንፃር ካየነው ግብርና ላይ አፋር በረሃ ነው akka naannoo keenyaatti yommuu laallu damee qonnaatiin naannoon Affaar gammoojjiidha waan ta'eef humna biqilchuu fi oomisha kennuu hin danda'u jedhamee yaadamaa kan ture hamma inni jijjiiramuun haala raajii ta'een naannichatti inisheetiiviiwwan adda addaa akka biyyaatti bocamerraa bu'aan addaa fi amanuu fi nama dhibuu argamaa jira. Naannoo Affaaritti ilaalcha gama hooggansa duraanii fi hawaasa naannichaa bira tureen seektara qonnaa keessaa muraasarratti qofa xiyyeeffatamee hojjetamaa kan turee fi erga hooggansa paartichaatiin naannichi buluu jalqabee inisheetiiviiwwan adda addaa bocameen naannichi sadarkaa amanuuf nama rakkisutti bu'aaleen boonsaan galmaa jiraachuu ifoomsanii jiru. Hoogganaan waajjira pirezidaantii naannichaa obbo Golbasillee itti dabaluudhaan akka biyyaattis ta'e akka naannoo Affaaritti seektara milkaa'inni olaanaan ittiin galmaa'e keessaa tokko qonna ta'uu dubbatanii jiru. ለምሳሌ ግብርና ላይ በፊት የተለመደው አፋር ላይ ሙቃት ከመሆኑ የተነሳ damee qonnaatiin naannichatti hubannoon hooggansa naannichaa duraan turee fi hawaasaa hanqina waan qabuuf bu'aan kana jedhamuu hin turre. Keessumaa jirbii fi hamma tokko boqqolloo qofaa irratti hojjetamaa ture. Jijjiiramni ilaalchaa hooggansaa fi hawaasa biratti erga taasifame garuu inisheetiiviiwwan akka muuzii, qamadii, horsiisa horii aannaniif dammaa fi kanneen biroo hedduun bu'aaleen baay'een argamaa jiraachuu kaasuu dandeenya. Naannichatti damee turizimiitiinis akkasuma bu'aa hedduutu galmaa'aa jira. Paartiin keenya jecha hanga gochaatti kallattii kaa'e raawwachuuf halkaniif guyyaa hojjechuun dinagdee biyyaa abdachiisaa ta'e ijaaraa jira. Hooggantoonni kunneen paartichi yaa'ii itti aanuun milkaa'inoota kanneen sadarkaa olaanaatti itti fufsiisuu fi badhaadhina Itoophiyaa dhugoomsuudhaa fi qoratee kallattii itti aanu kan kaa'u ta'us ibsanii jiru.